Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Waldaan walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa har'a ibsa miidiyaaleef kenneera. Waldaan walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa dhimma ijaarsa teessoo waajjira isaa ilaalchisee ibsa baaseera. Dura ta'aan waldichaa obbo Dirribii Damissee seenaa Oromoo fi qabsoo Oromoo keessatti gahee waldaan walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa himnee fixuu hin dandeenye kan jedhan yoo ta'u, waldichi bu'aa bayii hedduu keessa darbee as ga'eeraa jedhan. Itti dabaluun waldaan Maccaaf Tuulamaa bu'uura hawaasummaa fi Oromummaa Oromoo har'aati ka jedhan obbo Dirribiin garuu olmaa waldicha hawaasaaf isaaf oole irra deebii isaa hin arganne jechuun kaasaniiru. Bu'uuruma kanaan waldaan Maccaaf Tuulamaa teessoo fi waajjira dhaabbataa waan hin qabneef guyyaa har'aa uummata Oromoo mara bakkeewwan adda addaa irra jirtan hundi magaalaa Finfinneetti waajjirri muummichaa waldaan Maccaaf Tuulamaa akka isin ijaaramuu fi hirmaannaa dachaa taasisuu qabdu kanaaf qophii taasisaa jira jechuun har'a miidiyaaf ibsaniiru. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa dhimma ibsa waldaa Maccaaf Tuulamaa har'a miidiyaaleef kennee wal qabate ONNs achitti argamee isinii gabaaseera akka kanaa gaditti dhiyaata. Hayyee galatoomaa walgahii kana ibsa gaazexaa kana kan kennuun nu barbaachise waldaan Maccaaf Tuulamaa hamma yoonaa waggaa 62 keessatti mana kan isaan qabuuf takka naannoo muka jalattis mana namaa keessattis hojjetaa har'a gaheera. Kana keessaa baana jenneetu uummata kana buusii akka walitti nu buusu gaafannee ስልጣናቸው ላይ እንደሚመጣ ስጋት የቆጠሩ ኃይሎች በተደጋጋሚ የማህበሩን አመራሮች አስሮ አንዳንዶቹን ገሎ አመራሩን ዘግቶ ማህበሩን ዘግቶ ንብረቱን በመዝረፍ እንቅስቃሴው እንዲደናቀፍ ሲያደናቅፉ መቆየታቸው በታሪክ የተመዘገበ ነው። ቻይናን ወልወራንሳ ሱዳን ኬሰት ዮጡሙረሜፍ ቃመ ዴቢሰኒ ጃሩ ኬሰት ማመታ ኮት ጀቹን ባፍቴ ቻይናን ከሮረ ሱዳን ወራናን ቦደ ዴቢሰኒ ጃሩ አከ ቃመ ማመታ ላሼ ድሌት ቀበቹ ቤክሲስቴት ሱዳን ቲ በከቧን የሮ ቻይና ሹጁያን መጋላ ቡፈተ ዶኒ ባህብየቲ ፖርት ሱዳን ቲ ብሰ ጋዜጤስቶታፍ ከነኒን ቻይናን ቡራሌ ሚሶማ ወራና መንጫ deebisanii ijaaruuf gumaacha ishee ni taasiste jedhaniiru. Dippiloomatiin kun itti dabaluudhaan mootummaan Chaayinaa karoora gargaarsa Sudaan deebisanii ijaaruu kana ajandaa imaammata alaa yeroo itti aanu qabu keessatti hammateera. Daawwannaan dhiyeenya kana magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti taasifames mootummaan Chaayinaa biyyattii fi caasaa mootummaa ishee deebisee ijaaruuf kutannoo qabaachuu isaa kan agarsiisudha jedhaniiru. Walitti bu'iinsa eebla bara 2015 Sudaanitti ka'ee hordofee muraaleen misoomaa biyyattii irratti manca'iinsi guddaa dhaqqabeera. Keessattuu magaalaa guddoo biyyattii Kaartum keessatti dhaabbileen bishaanii ibsaa fi fayyaa akkasumas warshaalee fi piroojektonni hedduun manca'aniiru. Walwaraansa humnoota waraanaa Sudaan raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa biyyattiitti adeemsifameen lammiileen Sudaan miiliyoonatti lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaanii irraa manca'anii kan kuma dhibbootatti lakkaa'aman ammoo sababa balaa waraana sanaan lubbuun dhabuun kan yaadatamudha. Embaasiin Ameerikaa magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessatti argamu misaayilaa fi dirooniin akka malee haleelamuun dhaga'ame. Erga waraanni kun jalqabee haleellaa cimaa Iraaq irratti raawwatame ka ta'uu dhaga'ameera. Misaayilonni fi dirooniin kunneen naannoo Baagdaad irratti kan xiyyeeffataman ta'uu Rooyitersitu gabaase. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti yoo ta'e yoo xiqqaatee dirooniin 3 gara imbaasichaatti qajeelan kan argan yoo ta'u sirni ittisa qilleensaa diroonii 2 yoo qolatu inni sadaffaan ammoo mooraa imbaasichaa keessatti bu'eera. Sana booda ibiddaa fi aarri mooraa imbaasii irraa ba'u mul'ateera. Namni ijaan argee kabiraan ammoo magaalaa guddoo Iraaq keessatti dhoohinsa dhaga'uu isaa gabaaseera. Associated Press qondaalota Iraaq 2 bobeeffachuun akka gabaasetti dirooniin 4 imbaasicha irratti xiyyeeffatan sirna ittisaa qilleensaatiin kufaniiru. Haa ta'u malee caccabni diroonota kanaa imbaasicha rukutee ibidda kaasee jedhan. Gama biraatiin ammoo haleellaa qilleensa mooraa pirezidaantiin naannoo Aljaldriyaa Baagdaad keessatti argamu kan dallaa cimaa qabu irratti xiyyeeffate jedha gabaasni Associated Press. Haleellaan sun Baagdaad bakkeewwan gamoowwan mootummaa fi imbaasiiwwan biyyoota alaa jiranitti kan xiyyeeffate yoo ta'u gabaasni kun itti dabaluudhaan haleellaa kana eenyu akka raawwate hin beekamu jedheera. Akkasumas gareewwan hidhattoota Iraaniin deeggaraman qabeenya Ameerikaa Iraaq keessatti haleellaa raawwachaa akka jirantu gabaafamaa jira. Israa'el hoogganaa nageenyaa ijoo Iraan Ali Laarijaaniin ajjeesuu beeksiste. Waraanni Israa'el hoogganaa nageenyaa Iraan Ali Laarijaaniin
irratti haleellaa raawwachuu ajjeesuu ishee ibseera. Qondaalli waraanaa Israa'el tokko humni waraanaa Iraan barreessaa mana maree nageenya biyyaalessaa Iraan Alii Laarijaanii irratti haleellaa raawwachuu mirkaneessaniiru. Qondaalli olaanaa nageenyaa kun waggoota 6 garee milishaa Iraan waliin hidhata qabu hoogganaa ture jette Israa'el. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Kaatis Alii Laarijaaniin du'aniiru jedheera. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei otoo ajjeefamiin dura dhimma Iraan murteessuuf nama kana bakka buusanii ture. Ali Laarijaaniin kanneen Ameerikaan nama odeeffannoo waa'ee isaa kenneef doolaara hedduu ramaddee turte keessatti nama tarreeffamudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jennee kan maangoolamnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.